nafte. Yesus guddaadha. Baga nagaadha ni harme. Nagaadha. Tumaarra. Baga nagaadha natillee. Namoota argaa isaanii fakkaatu. Baga nagaadha. Baga nagaadha. Baga nagaadha. Baga nagaadha. Waan lama argaa tokko hin qoramta baay'eedhaan. Qoramuun eenyuun qorama garuu qormaan isa jiru qormaata addaadha. Lammaffaa yeroo adda addaa taa'ee ka'ee daraboo jira. Si dhukkuba. Dhukkubni kun baay'inaan kan si dhukkubu caalaa isaa harkas jala qaba. Hortee kee keessaa namni dur haa ta'u amma waaqa biraa waaqessaa ture namni jiru jira. Zariyaa dhaqeedha. Maal waaqessaa turanii? Waaqa turfaa waaqessaa turanii. Hafuurri dhufee jireenya kee lolu kun achirraa kan burqedha. Hafuurri kun ammas gaaffii lamaffaas gaadhu namni dhalatee ituu gaa'elan dhaabbatee yookiin mana ijaarratin namni du'u jira. Zariyaadhaaf of keessaa Namni du'u jira. Obboleettii haadha keedha. Atis du'uuf qophoofteetta. Kan nama dhibu keessaa maal argaa? Baada geeshee sukkuumamuun argaa. Hin sukkuumuu hin kaa'u. Maal yoo jedhu Waaqayyo maal jedha? Wantoonni amma sirra jiran kun lamaan isaa jireenya kee akka dadhabsiisaa jiran hafuurri kee dadhabaa akka jiru, amantiin kee dadhabaa akka jiru, jilbii kee dadhabaa akka jiru Waaqayyo natti hima. Kun gocha harka diinaati. Gooftaa Yesuus akkas ta'eera. Afaan lama kan hin dubbanne dubbatee ka'ee dogoggoranan dubbate kan hin jenne Waaqayyo har'aa kaasee burqaa kana wareegama lubbuu keetti qophaa'e kana Waaqayyo sirraa kutee sirraa addaan baaseera siin jedheera. Lammaffaa baay'ee lafa duwwaa keessa jirta. Yeroo adda addaatti hin dadhabdaa garuu wal siin qixxaatu. Kanaaf falmii guddaa keessa jirta. Jireenya kee abaarama. Yaalta hin abaarama. Wanti baay'een akkaataa itti eegduuf akkaataa itti barbaaddu hin ta'u. Ammammaa waan akkasii ta'uuf yeroo dheeraadha kaaftee hawwaa turte hanga ammaatti garuu wanta xumurametu jira. Uftaan akkasii hin jedhee. Har'aa kaasee Waaqayyo boojuunsaa kan kee ta'eera siin jedheera. Ameen. Mana kee bukkeedha waan si dhibbisu jira kunis harka namaati. Yeroo baay'ee hundee kee raasanii buqqisuudhaaf yaalii godhaa jiru. Baqattee akka deemtuuf gadhiiftee akka deemtuuf waan si dhibbisu jira. Yeroo hundumaa mana keetti galteellee yeroo baay'ee boqottu ati. Aariidha. An kana godhaa jiru hojii harka seexanaati. Harka seexanaa yeroo jedhu harka namaatiin maayee baheedhaan Waaqayyo akkasiin jedheera. Wanta halkanii guyyaa si guba kana Waaqayyo har'aa kaasee falaaf deebii itti si laadha siin jedheera. Ameen. Wanta awwaalamee waggaa dheeraadhaaf akka inni deebi'ee jiraatu barbaadda. Garuu jiraachuu hin dandeenye. Waan hedduu gooteetta. Waan goote hundumaatti garuu deebitee gaabbaa jirta. Yeroo hundumaa hin aartaa. Yeroo hundumaa hin boossaa. Yeroo hundumaa hin gumgumtaa. Yeroo hundumaa jireenya kee gaaffiidha. Wanti nan argaan faayila awwaalamee faayilli kun awwaalameera garuu deebi'ee ka'uu dadhabe. Kanaaf Waaqayyotu dubbii dubbatta. Maaliif jetta Waaqayyoodhaan? Gooftaan akkas naan jedheera. Miilla ishee lafoonaa keessaa har'aa booda baaseera naan jedheera. Yeroo baay'ee iddoo ati hojjettudha. Iddoo ati hojjettu irratti qormaata guddaa sirra ga'a. Isuma ammaa kanayyuu qormaata keessa jirtaati. Wanti geeffamee si harkaa fudhamuu dide jira. Geessiteetta si harkaa fudhuu didaniiru. Kanaaf wal'aan soora jirta. Achi asiin jedhaaru. Amma borii booddee zanaa deemi. Zanaa dhaqi. Bishaan tataa gadi badhuuti. Dhaqi. Amma barbaade dubbisi gola barbaade lugalii. Gooftaan akkas jedheera. Boojuu moo'ichaa harka isaaf adda isaarra kaa'eera naan jedhe Waaqayyo. Waan kan ofti ati Waaqayyootu natti hima. Ati waan jalqabdee waan ijaaruu jalqabdee ituu ijaartuu gidduutti dhiiftee baay'ee dhiphataa jirtu qabda. Xumuruudhaaf hin dadhabdee wanti hin xumurtus hin dhabdee kanarraan kan ka'e raafama keessa jirtaati. Gooftaan akkasiin jedheera. Baratta deemaa jirtu keessatti Waaqayyo xumuree ittan si gashaa siin jedheera. Mana argaan mana ijaaruu jalqabdee turte garuu xumuruu dadhabdeetu lekki bakka amma waan ittiin xumurtus hin qabdu
xumuramuus hin dandeenye kanaaf dhiphina keessa jirta. Hafuurri qulqulluun har'aa booddee dhiphina kee siirmaadheera siin jedha. Bara nuftee gaaffii guddaa keessa jirtaati. Dhugaadha. Dhiphina guddaa keessa si argaan. Bishaan keessa dhaabata jajjabatu jajjabni kun inkufaa inkaa maa inni yeroo jiru sinna dhaabadhe waaqayyoo qubasti qabeetu siin agarsiisa. Maa inni wanta ati baay'eetti dhiphattu jira. Jira dhugaadha. Jireenyi kun jireenya mana kee wajjin kan wal qabatudha. Siriima. Wanti ati dubbattee hiikamuu didee wanti kun yeroo dhiyoo utuu hin ta'in xinnoo oolee bubbuleera. Baay'ee tureera. Xinnoo. Tuttureera. Nan argaan. Rimmatu tuulamee gaara ta'a. Rimma kana siree yeroo dhaabadhu harki waaqayyoo maal godha itti yeroo inni bu'u hin diigama. Ameen. Maa inni yeroo jedhu waaqayyoo maal naan jedhee waan isheen itti dhiphattu itti yaaddu yeroo dheeraa kan lakkaate ishee fi mana ishee gidduu kan taa'e gaaricha waaqayyoo har'aa booda olaantummaa inni rafnaan jedha. Ameen. Baga nagaan dhuftee waa'ee manaa kee baay'ee dhufta. Ati manaa kee maal taate? Deessee iddoo biraa jirti. Deessee iddoo biraatti. Baay'ee dhiphatta. Hin dhiphatin. Ameen. Hin sodaatin. Ameen. Waaqayyoo atillee waan guutu wallaaltee dhiphatta. Waan guutu dhabdee dhiphatta. Kan nama dhibu keessaa jireenya kee keessatti garaadha manaa keetti illee fuutee deemuu geessuu haadha manaa kee gargaaru waan jireenya kee keessatti hir'ate gadi bu'ee duwwaa ta'etu jiraa fi dhiphattaati. Yesuus Kiristoos Waaqni abbaa mul'ataa har'aa kaasee dukkanaaf jireenya kee irraa si ibseera. Gooftaaf dabalaati galata. Ameen. Agalgaa'ii dudduuba kan jiru lubbuu sana baga dhufte nagaadhaan ormaata guddaa keessa jirtaati. Waraanatu sirratti banamee jira naannoo keerraa. Dhugaadha. Namoota akka diinummaatti si ilaalanii lola guddaa sirratti bananii jirantu jiru. Dhugaadha. Baay'ee dhiphataa jirta. Dhugaadha. Yeroo hundumaa si dorsu, yeroo hundumaa si dhiphisu, yeroo hundumaa si dorsu, yeroo hundumaa si dhiphisu. Dhugaadha. Inni dhiphatta. Eeyyuu namni Jira. jira. Diinota ati qabdu keessaa tokko kan si dhiphisudha. Kan si yaaddisudha. Akkasii jedhee waaqayyotu. Ameen. Har'aa kaasee waaqayyo garaa gara diigeera si jedheera. Garaa gara diigeera. Ameen. Ati hin duutu akka nama ormaatti si ilaalu. Qofaa ta'uu kee arginu si dhiphisu. Nama biraan qabdu, nama laaltu qabdu, nama abdattu qabdu, nama waammattu qabdu. Kanarraan kan kee ijaaramaniitu si gubbaatti waa godhaa jiru. Leenci golgottaa ani waaqayyo garee kee si ta'eera si jedheera. Moo'ichi kan hin kee ta'eera si jedheera waaqayyo. Naaf tokko akkasii jedha waaqayyotu hin sodaatin, hin birratin, hin raafamin. Ani waaqayyo garee kee si ta'eera si jedheera. Naaf tokko ameen. Naaf tokko ameen. Baga dhuftee obboleessaa? Baga nagaan dhuftee? Baga nagaan dhuftee? Baay'ee waan qabdee si mo'atamuu didetu jira. Sirriidha. Wanti qabdee ati mo'atamuu didee kana irraan kan ka'e iddoo jirtu gadhiiftee deemuu barbaaddaati. Dhugaadha sirriidha. Wanti sumamaa jiru jira. Sirrii mara. Sagaleen sumamaa jiru jira. Wanti studeeffamaa jiru jira. Tokkas ta'e waan si jedhamaa jiru jira. Sirrii maraan. Sitti fakkeessaa jiru namooti baay'een sitti fakkeessaa jiru. Kanarraan kan ka'e gadhiiftee deemuu barbaadda deebitee mun sodaatta. Sirrii mara. Gooftaan akkasiin jedheera. Isa si waamuu dhageesse, isa siin jedhamu dhageesse hin deemin waaqayyo irraa kaasee nan argan ture an. Baala gogaatu sina yeroo dhaabadhu namoota baay'eedhaan ture. Baala gogaatu si erga guute. Baala gogaa kana jiidhaa itti baatta garuu gogaadha. Yeroo itti ilaaltu jiidhaa fakkaata garuu gogaadha. Hafuurri qulqulluun si harkaa fuudheetu caccabaasaa fuudhee gannaqa. Sanaa booddee barruu kee yeroo inni ilaalu inni gogaa ture sun si harkaa harceetu barruun kee deebee jiidha.
Maanni akka sadee waaqayyo gaaffii inni qabatee mo'amuu didee itti dhiphachaa jiru jira. Kanarraan kan ka'e namoonni baay'een illee yoo akkas goote sii mija'a. Yoo akkas goote sii ta'a jedhaa jiru. Dhaggeeffachaa jirtaatis hin dhaggeeffatin akkasii jedha waaqayyo. Har'aa kaasee har'a jiru qidaameedha beektai. Har'aa kaasee moo'ichi kan kee ta'eera siin jedheera. Amen.